jiraatte karoora koo keessa maaliree sodaan koo ija koo si argee otootti dhaabattu iddoo dadhabbii koo simannaa gaarii hangafa marii yesuus koo laabata biramiin qabu harkisaan ittiin as ga'e caal jedhee darbuun danda'u har'ammoo paarkii ho'ee kanas hin daawwachiisu dhufee jira. Yaa gooftaan gargaarii amma eessa dhaqee sin agarsiisa. Isti nageenyi Kiristoos ni haa baay'atu. Obboleewwan kiyya attam jirtu fayyaa nagaa keessanii an obboleettii keessan nagaa kooti galata waaqayyo fayyaa kooti moonee kiyya baadhee mee maaliif hin bakka hin jiru ijoolleen obboleewwan koo ijoollee hojiin jedhu dhiifama naa godha obboleewwan koo biyya ormaa jiranii teekistii eessa jirta naan jedhu bakka hin jiru yookaan ollaan an jirumaan daawwachiisu gadi ba'ee jedheetan dhufee baazawwee kana keessa kotteen koon seena taana yookiin namni kabiyyuu seena taana birrii 2000 adabbiinsa kana keessa jechuudha. Kan namaaf eeyyamame daandiin kun osoo gamanaa sana argaa jirtan sanas waalta ton taane sadaalacha irra dhaqeessin agarsiisa. Bakka kana bakka nani jiru yookaan boolee bulbulaa boolee garagalgalaa lafa garagalatuunga yoo viidiyoon kun qulqullaa'ee sin bira gaade isiniif hin gadhiisa yoo waan dabbaru ta'e immoo nan dhiisa. Sababni isaa sagaleewwan adda addaatu jira sagaleen makiinaatu isiniin jedhaa akkam jirtu mee nagaa fayyaa keessanii ani jira obboleettiin keessan nagaa keessan hin daganne baga jiraattanii jirra galata gooftaa baga har'a keessa isiniin jecha kunoo bakka nani jiru kana warreen addisii dhuftanii sabskraayibii godhaati daawwadhaa bakka hin jiru kana daawwannaadha. Baazawwee daandiin miillaa ishii kana bichaa ta'e yaamamaadha malee kana keessa deemuun dhorkaadha. Birrii 2000 adabamtu miilla keessan kana keessa eessifnaani. Boolee bulbulaa garantiriiti immoo booletti geeddaree immoo mana. Gara qaalitti isin jechaan ture miti. Qaalitti mannaaraa isin jechaan ture ammoo boolee bulbulaa boolee magganaanya isin jira. Kunnala ishee sun qulqulleessaa jirti isaaniif hin eeyyamama. Ishee keessa jirtu argaa jirtu isaaniin hin eeyyamama jechuudha. Daawwadhaa mee dhugaa isin jira isin daawwachiisuu dhufee gara boolee bulbulaa kana jira. Manumaanuu achan jira ammoo gara qaalittitti dhiyoodha garuu. Yoo akkanan immoo xagaa jedhe amma nan irra deemaa jiru kun eeyyamamaadha. Koolidariin akkanatti bareeddii argitanii. Asfaaltiin daawwadhaa ni fakkaatu biyya alaa fi biyyi kun garaagarummaa maal qabame? Kana bareeddii ilaalaa akkanatti hojjetamee jira jechuudha dhugaa dubbachuu baay'ee namatti tola. Booleedha amma eessa jirta tigisti jettu boolee bulbulaa jedhama bakki kun yookaan boolee bulbulaa bakka. Iddoon ani jiru wanta isin barbaaddan sana isin hin daangessu bafusum ani isin ajajamuu nan danda'a bakka kamittiyyuu mee na daawwadhaa zimmiraatu mana faana bu'aa bareedduu kana isinitti agarsiisuu dhufe yaabbichuun keessanii kana nuu sirreesse amma moonee baadhee kana nan caattanii yaaduu madandee isti nan boqora gooftaa harkana qabi Yesuus gooftaadha nan ce'ee malee. Olirra deemee gadillee irra bu'ee sin agarsiisa inni kuni miila namaaf eeyyamamaadha jechuudha karri kun miila namootaaf eeyyamamaadha laala argitanii kun akkatti deeme amma muka ibsaan dhaabateeru kana asitti namaaf eeyyamamee jira namatti sirra saayikilii isaallee fudhatee abbaan fedhe sirra utaaluu hin danda'a kun asfaaltiidha akkuma argaa jirtanii asirra namni kamiyyuu deemuu hin danda'u jechuudha warra makiinaadhaan deemaniin alatti miilaan asirra deemuun dhorkaadha jechuudha. Kundo la karaa gamaallee kundo namni gamarra deema karaa kanallee kundo kan dhufaaran kundo akka sana argaa jirtanii kanarra deemsisaa jechuudha miilla malee makiinaa dhaabattanii makiinaa dabarsuun hin jiru jechuudha asitti akkuma argitanii shaakiltii kana keessa seenuun dhorkaadha dhugaa dubbachuudhaa fi adabbii qaba birrii 2000 namni keessa seenee jechuudha seerrisaa. Keessa seenee sinii waraabadhee yaadee ture hudduutti fudhadheen olee 2000 qo hin qalladduyi gatii zayitii ija sadan tokko narraa jettee tolte jechuudha.
Kana sinin jira dhugaa waaqayyo sinin jaalladha waaqayyo dhimee keessan hadeera sun haa jiraadha ani moonee kiyya duddatti baatadheen jira isinitti agarsiisa booda kaameraa gargalfadhee iddoon jiru isti ammaayyuu isinitti agarsiisuu nan danda'a kunoo bicaa kiyya baatadheen akkanatti isinii sanaa hidhee aduu kana keessa fataa isinii jedhee isinitti mul'adha abdiin qaba of isinitti agarsiisuu dhufe as keessatti isinin mararu kun bakka intinii kun isinin mararu dhugaa waaqaa kun kaa booda ganzabumaan daawwattu teessanii sanamma qalbii akka sanamma sin daawwachiisaa jiru kana akka qalbiitti ilaalaa jirtan kana booda paarkii deemnattaniiti dhugaa sinin jedhama kana booda birriidhaan daawwattu dhuftanii kana akka miilli namaa jechuudha kun baay'ee deemsisaa ila bishaanillee xiqqoo siyaasitti immoo bishaaniin ulfaata safarra kanatti ila gama sana ce'anii waraabanii dhufu lagaa jechuudha. Ijoollee nagaa jirtu? Yaa ijoos gargalaamta kan nagaa jirtu? Nagaadha? Diis bakka isin gattee ceete. Isin dubbisa dheensi laalle. Ana? Yaaduma bakka dhiisi. Achi ce'anii ilaalaman gadi ishiin suni hin ceesiftii kanarraa kaafte. Intini achi gama sanaa bishaan waraabu. Gabaa jirta hin beeku zaambeelii baatanii deemu. Yaa safara kanaafis fireeshiidhaani baazawwee. Mee akkana fakkaatti Finfinneen keessa yookaan boolee bulbulaan dhugaa waaqaa yeroo aeropilaaniin bu'u yookiis yeroo ni deemu otoo sirriitti agarsiise miirra amma argaan jiru malee baay'ee lafatti gad dhiyoodha. Karaa kanaan uumama miti kunoo karaa gubbaa karaa manaa ani dhufeeni baay'ee tokko gad dhiyaata jechuudha baay'ee tokko. Kana daawwadhaa qabaan biyyi keessan qabdu maali? Baaltii biyya keessanii maan daawwattan jedhee sin daawwachiisuu dhufee amma deebi'aan jira gadi naannaa qeettachi deebi'aan jira xinnuma mucaa dur kuchiisee sin dubbisadheet manas ba'e sinin jira daawwadhaa kaa kunoo akka daawwattanii dhugaa waaqaa amma ishiin bareeddu kana laaltanii imma laayikiin gootan taanaan of eeggadhaa sinin jedha mee bicuushii kaameraa kana isin irratti hin dheeressu yookaan gabaabsee gaddisa ishii kana bicuu ishiin si wajjin waan biraa saamee kana dhaabee xiqqoo misee jechuudha kan akkamatti isinii gadhiisa daawwadhaa biyyi keessan akkatti bareeddi biyya ormaa bicha isin hin mararin Itoophiyaan akkanatti qillixxettee xiddixxettee dhugaa isiniin jedha miilli namaa kana ta'e mangadiini kan ispaaltiin gana ta'e kunno gidduudhaan laalaa ashaawaa maal magariisattanii inni sana ta'e baasawee baay'inaan wanna asicha hin beeku dhiifama isiniin jedha. Mee na wajjin turaan mallee bicuushii ammoo maal si wajjin haasaa waa'ee iddoon ani jiruu fi waa'ee meeshaa bitachuu barbaadaniiti. Amma viidiyoon biraa walitti deebisu ammoo walitti deebina sinan jaalladha habiiboche dhugaa waaqayyo naa jiraadha dhugaa machuudha dhugaa jechuun dhugaa miti namni illee sobarratti dhugaadha sinan jaalladha umuriin keessan naaf haa dheeratu isin naa jiraannaan akkanatti bashannanaa jira sababni isaa waan isin naa jirtaniifanan viidiyoo waraabuu waan isin naa daawwattaniifanan laayikii naa gootaniifanan daataatti guutee si wajjin bashannanaa jechuudha. Thank you sinin jaalladha. Nagaan naa turaa waaqayyo si faana haa ta'u. Ciao.